Kabajamtoota ijoollee Waaqayyoo yeroo ammaa kana biyyaa fi haala garaa garaa keessa teessanii tajaajila karaa TV ergaa fayyinaa tamsa'ee isin qaqqabu karaa laayifiitiin hordofaa kan jirtan. Bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Shalom. Akkuman dursee waadaa isiniif galee amma toora laayifiitiin dhiyaadheetiin jira. An guddisee kan isin jaalladhu obboleessa keessan Pastor Dandanaadha. Mee online irra warri jirtan sagaleen koo kun qixaan dhagahamaa jiraachuu isaa barreeffamaan yookaan mallattoo ta'e tokkoon na beeksisaa akkan itti fufuuf. Obboloonni online irra jirtan sagaleen koo kun dhagahamaa jiraachuu isaa mallattoo naaf laadhaa. Namni tokko live irra galeetu jira, hin dhaga'amaa sagaleen koo. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Sa'aatii lamaan dura meeseejii tokko barreessee gadhiiseera. Sa'aatii 9 irratti live irra akkan dhufu akkasumas dhimma dargaggoo Yoosef ilma Yaaqoobiin wal qabatu irratti dubbii sagalee Waaqayyoo akka ilaalluu fi dhugaa tokko tokko akka wal qabachisnu waadaa isiniif galeen ture. Dhufeen jira. OMN WBO ameen eebbifaminaan jechaa jirta. Situ dursee galee sagaleen kun dhaga'ama. Tole Gooftaan si haa eebbisu ni dhaga'amanaan jetteetta. Obboloonni online irra jirtan akkuman dursee isiniin jedhe seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 hanga 10tti dubbifadhaa isiniin jedheera. Yoo isinii danda'ame immoo guutummaa isaa dubbisaatii achirraa waan hubattanii waan barattan qabadhaa koottaa isiniin jedheera. Kutaan isiniif laadhe sana nan dubbisaa. Yeroo dheeraa fudhadhee toora kanarra waan ani turreef hirmaannaa keessan si'aayinaan nan barbaada. Waan achirraa barattan kutaa sanarraa waan argattan hammumaa kaastanii galtanii barreessuu obboloota keessaniin ga'uu ni dandeessu. Kutaa kanarraa kanan baradhee ani kana gochuun qaba, obboloonni koo kana gochuu qabu waan jettan hirmaachuu ni dandeessu. Balballi banaadha. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaan isinitti hime nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 akkas jedha. Takka turtee haati manaan gooftaa isaa ija ishee Yoosef irra buufatte. Ana wajjin ciisii ittiin jette. Inni garuu didee haadha manaa gooftaa isaa sanaan, kunoo gooftaan koo waan mana isaa keessaa an harka jiru hin beeku. Wanta kan isaa ta'e hundumaa harka koo jala galcheera. Mana kana keessaa guddaan anarra caalu hin jiru. Si malees wanti inni anatti kennuu dhiisee harkatti hambifate hin jiru. Ati immoo haadha manaa isaati. Egaa ani attamittan hammina guddaa akkasii hojjedhaa? Cubbuudhanis attamittan Waaqayyoon yakkaa jedhe. Isheen guyyuma guyyaatti Yoosefitti kana yoo dubbatte iyyuu inni ishee wajjin ciisuudhaaf yookiis ishee biratti argamuudhaaf ishee dhaga'uu hin barbaanne jedha. Gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Eeyyeen egaa seenaa jirtuu obboleessa keenya gammachuu ameen siifan gonfaa gammachuu galaa jirtuu ittuma fufaa. Kutaa kanarrattidha kan nuti waliin dubbannu. Waaqayyoo akka dhugaa jiru nuuf ibsuuf akka nu barsiisu daqiiqaa muraasa keessatti hin kadhanna. Jabaa irratti jabaa, guddaa irratti guddaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, tolaaf gaarummaa keef, arjummaa keef galanni guddaan, ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Yeroo ammaa kana anillee Waaqayyoo siif abboomamee toora kanatti baheetan jira. Anaan darbitee ijoollee kee kana barsiisuun, dhugaa hidhachiisuun jaalala kee haa ta'u. Warri na hordofanis dhoowwaa tokko malee, danqaa tokko malee yaa Waaqayyo hafuuraan na waliin ta'anii dubbii keessa dhugaa isa jireenyaa isa nu ijaaru, isa mootummaa kee ijaaru, biyya keenya ijaaru waliif qooduu akka dandeenyu ati nu gargaari. Humni kana hin feene humna keetiin rukutamu. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Hallelujaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa hundi keessanuu beektan obboleessa keessan Pastor Dandanaadha. Kutaa kanarraa wanti nuti ilaallu seenaa Yoosef, jireenya Yoosef irraa
kaanetidha waan tokko kan nuti dubbannu. Waa'ee Yoosefii guutummaa eenyummaa isaatii kaasuu hin dandeenyu. Daqiiqaan keenya baay'ee muraasadha. Toora kanarra daqiiqaa dheeraa turuu hin danda'u. Kutaadhuman isiniif dubbise irratti hundaa'eetiin hin dubbadhaa. Isinis kutaadhuma sanarratti hundaa'uudhaan yaada qabdan waan irraa barattan naaf qoddu jechuudha. Yoosef kun eenyudha yoo jettan Yoosef kun ilma Yaaqoobii. Isaan dabalatee Yaaqoob ijoollee 12 qaba. 11ffaan kan biraatii inni 12ffaa isaati jechuudha. Namni kuni nama mul'ataati. Visionary man jedhameetu beekama. Nama abjuu arguudhaan mul'ata arguudhaan nama beekame, nama kutataa, nama of kennaa, nama amanamaadha. Egaa Yoosefii mana kana keessatti guddaan ana caalu hin jiru jedhee haadha warraa Pooxifaraatiin. Yoosef sun maaliif akkas jedhee maalirra dhaabbateetu akkas jedhe isa jedhu yoo ilaallu duraan dursee Yoosef biyya Misiritti dhalatee kan guddate miti. Maatiin suni maatii dhiigan Yoosef irraa dhalatee miti. Noor obboleettii koo siifan obsee, obboleettiin siifan obsee, obboleettii baay'ee jajjabduudha, baay'ee natti toltuudha. Tajaajila TV ergaa fayyinaa irratti hojii guddaa kan hojjetaa jirtuudha. Gooftaan si'a eebbisuu barreeffama kan kennan dubbisaa. Okay, gooftaaf galannaa ta'u dubbiseera amma naaf danda'ame. Egaan sababa abjuu isaatiitiin obboleessi isaa irratti naaffanii akka walii galanii lakki immoo najjeefnanii boollatti darbatanii, lakki boollatti darbachuun keenyas nuna waaxxa'uudhanii boolla keessaa baasanii qarshiitti gurguratanii qarshiidhaan bitameeti garba ta'eeti gara biyya Misir kan inni deeme. Biyya Misiritti gaa carraan isa ga'ee mana Phooxifaraa jedhamu seene Yoosefi. Mana Phooxifaraa keessatti amanamaa waan tureef akkasumas nama of kennaa waan tureef amala gaarii qaba waan tureef itti gaafatamummaa guddaa argate, muudama guddaa argate mana sana keessatti. Akkuma beekamu gaa yoo Yoosefi irraa ilaallu ta'e seenansaa jireenyi isaa baay'ee nama ajaa'ibaa. Malkii nama qabu bifa toleessadha, baay'ee miidhagaadha namni kuni. Kanaaf haati warraa Phooxifaraa ija ishee Yoosef irra buufattee Phooxifaraan itti gaafatamummaa guddaa itti kennee haadha manaa isaa malee wanta mana isaa keessa jiru hundumaa amaanaa itti kenne. Sababni isaa amanamummaa waan qabuuf, inaaffaaf quuqama waan qabuuf, nama dhugaa waan ta'eef itti kennee karaa dheeraa deemera. Biyyi inni deeme eessa akka ta'e, lafa kam akka ta'e hin beekamu, garuu akka mana hin turreedha. Qaawwa kanatti fayyadamtee ati mana Phooxifaraa isa wajjin ciisuu, isa wajjin ejjuu barbaaddetti. Yeroo sanatti wanti nama dhibuu fi wanti beekamuu qabu Yoosefii sadarkaa qeerrummaarra yookaan dargaggummaarra jira jechuudha. Dhiiga ho'aa qabaa, baay'ee waanuma fedheeyyuu gochuudhaa fi miiraan kan dhidhiibamu ture. Haa ta'u malee Yoosef umuriidhaan dargaggummaarra yookaan qeerrummaarra yoo jiraate yaadni isaa yaada bilchaataa, yaada baay'ee gadi fagoo fi amanamummaa baay'ee kan guddifatedha. Sababa kanaan yeroo ati warraa Phooxifaraa akka wajjin ciisuuf irri deddeebiidhaan gaafatutti hin ta'u jedhe. Abbaan warraa kee yookaan Phooxifaraan itti gaafatamummaa mana kana hundumaa natti kenneera. Mana kana keessatti guddaan ana caalu hin jiru jedhe. Jecha kanarratti xiyyeeffadhee dubbachuun barbaada. Maal jechuu isaati? Guddaan ana caalu hin jiru yommuu jedhu of jajuu isaati. Anatu sirra caala, anatu hunda caala, ani beekaadha, ani jabaadha jedhee aboo isaa, aangoo isaa, jabina isaa, cimina isaa mul'isuufi no. Kanaaf hin turre. Mee obbolootaa waan kanarraa barattan barreessuu jalqabaa itti fufaa. Tarii yeroo koo fayyadamuudhaaf meeseejii keessan hundumaa dubbisaa yoon deemuu baadhellee obboloonni dubbisanii itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef waan irraa barattan kaasati barreessaa deemaa. Asirratti siifan obsee waan rakketu jira akkan gama amantaa kanaa hin dhufne jechaa jirtaa. Yaa gara rakkoon hundinuu Waaqayyoon gadiidha jetteettaa eeyyee sirriidha. Otuma ergaa keenya dubbannu amantoonni barreeffama jirurraan obboloota keessan gargaaruu, jajjabeessuu, dhugaa barsiisuu, gara gooftatti waamuu, dhugaa waliif ba'uullee ni dandeessu. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos fayyisaadha waan ta'eef gara Yoosefittiin isin deebisaa. Egaa Yoosefii of tuuluu barbaadee of jajuu barbaadeetii miti, garuu
mana kanatti guddaan ana caalu hin jiru ከዚህ ቤት ከኔ የሚበልጥ ሌላ ሰው የለም yeroo jedhu responsibility fudhachuu isaa abbaa amaanaa ta'uu isaa kan ibsudha yookaan amanamummaa isaa kan ibsudha. Qoyyaa maal rakkoo qaba Yoosef dubartii kana wajjin yoo ciise dubartiin kunoo aangodhaanis waan hundumaanuyyuu Yoosefin hin caalti haadha manaati haadha jiruuti innoo garbaa innoo ilaalcha gadaanaa qaba namni guddaan kun yoo amicha isaaf godhe miirri isaa soosaaf hin ajajaa namni argeetti ragaa ba'oo hin jiru lafa namni hin jirretti namni ragaatti ba'u hin jirrettoo gaaffii dhiyeessitee fi hiriyaasaa keessa obbolaasaa keessa jira miti biyya ormaati namni isa beeku hin jiru yoo cubbuu kan hojjete maal qaba. Har'a namoonni baay'een waa dalaguudhaaf yakka dalaguudhaaf namni na argeera namni beekaa eenyutu arge jedhu ragaa sodaatu. Yoosef garuu sababa lamaaf tokko waaqa isaa sodaata. Amanamummaan kan dhuunfati namni arguu baatus waaqayyo hin arga miira jedhu qaba waan ta'eef amanamummaan biyya keessa jiraachuu biyya alaa jiraachuudhaan miti kan inni madaalamu. Amanamummaan namni arguu fi arguu dhabuudhaan miti. Amanamummaan fedhiin guddaan jiraachuu fi jiraachuu dhabuu haalli mijataan jiraatee fi jiraachuu dhabuudhaan miti kan madaalamu. Amanamummaan kan keessoti amanamummaan kan waaqayyooti. Kanaaf ani cubbuu hojjedhee yakka hojjedhee waaqayyoon hin gaddisu jedhe. Otoo cubbuu kan hojjete carraa gaarii argachuu danda'a ture. Sababni isaa haadha warraati waan ta'eef qabeenya mana tokko abbaa warraa fi haadha warraa wal qixxa qabeenya baay'eedhaan deeggaruu dandeessi waan baay'ee gochuu fi dandeessi konkolaataa bituu fi yookaan biizinesii mataa isaatii akka qabaatu gochuu dandeessi. Garuu inni biizinesiin isaa guddaa waaqayyoon gammachiisudha. Kanaaf qulqullummaan horiidhaan hin jijjiiramu haalaan hin jijjiiramu ani waaqayyoof nan qulqullaa'a jechuu isaati. Baay'ee kan namatti tolu baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Meeqa keessani waaqayyoodhaaf kan qulqullooftani namni na arga namni na argu otoo hin jedhin kun carraa gaarii of keessaa qaba carraa kana miis gochuu hin qabu carraa kana dhabuu hin qabu jechuudhaan harka keessan cubbuutti laaqaa kan ooltan hannaa wajjin ejjaa wajjin obboleessa obboleettii ajjeesuu irratti yakka hojjechuu irratti wanta waaqayyoon hin gammachiisne irratti kan hiriiraa jirtan meeqa keessani kanarraa immoo ofitti isaa kan jirtan meeqa keessani ergaa tokkoon isiniif dhaamee darba waaqayyoo qulqullaa'uun xumurri isaa gaariidha. Qulqullummaan kan ofiiti. Namni sin argu abaatu faayidaa argadhaa dhabaa qulqullummaan keessan isin nyaachisu qulqullummaan keessan isin balleessu waan ta'eef qulqullummaaf jiraadhaa. Dargaggummaarra jira qeerroodha humna ho'aa qaba. Kanaaf dargaggummaa isaa sababa godhatee cubbuu hojjechuu hin barbaanne waaqayyoo yakkoo hin barbaanne tokko. Lammaffaa irratti Yoosef kan hin godhu sababni jedheef miira itti gaafatamummaatti itti dhaga'amaa jira. Sababni isaa haadha warraa abbaa warraa qabdu wajjin yoo ciise rakkoon kun dhokatee naaf boruun mul'ata. Ulfaa'utu jira yookaan wal saaxiluutu jira yookaan inni nan argine jedha malee namni biraa arguu danda'a kaameraan jiraachuu danda'a waaqayyo saaxiluu danda'a cubbuudha waan ta'eef rakkoo kanaan Yoosef miidhamuu isaarrayyuu yoo darbe kaleessayyuu boollatti darbatameera waa'ee ofii isaatii baay'ee yaaddoo hin qabu nama mul'ataas immoo waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee rakkoon kun yoo ba'e haadha warraa fi abbaa warraa jidduutti rakkoo uumamu manni diigamuudhaaf akka deemu yoo manni diigame biyya akka diigamu ni beeka jechuudha. Kanaaf miira itti gaafatamummaa itti dhaga'ama. Isheerra isatti miirri gaafatamummaa fi amanummaa guddaatti dhaga'ama. Anamma yoo si wajjin hin ciise yakkan godhaa jira atis yakka keessa galaa jirta. Kan abbaa warraa kee yoo dhaga'e garaagarummaan isin jidduutti uumamuu danda'a. Kufaatiin guddaan dhufuu danda'a miira jedhuun hin godhu jedhe. Sababni isaa Yoosef dubartii kanaa wajjin yoo cubbuu hojjete yoo yakka hojjete yoo dogoggora keessa gale manatu diigamaa jira waan ta'eef manni diigame taanan biyyi sin diigama biyyi mana irratti dhuunfa irratti maatii irratti ijaara waan ta'eef kanaaf egaa Yoosef yeroo akkana jedhu kan isin dhibu haadha warraa Phooxifaraa caala mana sanaaf itti gaafatamaa miti inni garba atoo malee konfidensii guddaa qaba ergan muudame ergan itti waamame ergan mana kana dhufee guyyaa lamas guyyaa sadis yoon bule keessatti hin dhalanne dhiiga walirraa hin qabnu maatii kanarraa haa ta'u malee itti gaafatamummaan narra jira jedhe. Kana qofa miti booda biyya beelan rukutamuudhaaf kaate biyya Misirii kana abjuu qabuun mul'ata waaqayyo isaaf kenneen beela jalaa oolchee jechuudha. Biyya beelan du'uudhaaf turte biyya beelan baduudhaaf turte ayyaana waaqayyoon isaaf kennee fi ogummaadhaan of kennee biyya sana mul'ata waaqayyo isatti agarsiiseef abjuudhaan oolchee jechuudha. Amma gara keettan deebi'e obboleessa koo obboleettii koo. Tarii amma biyya garaagaraa keessa jirta. Yoosef qeerroon kun dargaggeessi kun erga maatii keessatti hin dhalanne maatii keessatti hin guddanne oolmaa baay'ee maatiin oolleef amma kana dhimmeetti gaafatamummaa itti dhaga'ame. Ani miira koo guuttachuudhaaf fedhii mataa kooti argachuudhaaf diigamuu maatii kanaaf sababa hin ta'u jedheetu erga ofitti ishee
yakkarraa badiisarraa cubburraa hammeenyarraa erga ofittise ofiisaa dabarsee ani manni kun diigamurra wanti waaqayyotti hin tolle hojjetamurra waaqayyoon gaddisiisurra sababa kootinis manni kun diigamurra ani mana hidhaatti gatamuu wayya jedhee erga wayinii bu'e ati waa'ee maatii keessatti dhalattee waa'ee ollaatti guddattee waa'ee amma biyya amma jirtu waa'ee biyya keessatti dhalattee guddattee waa'ee maatii keessatti dhalatee guddatteetiif ammam yaadaa jirta kan Yoosef baay'ee nama dhibu responsible man nama itti gaafatamummaan itti dhaga'amudha biyya ormaa keessattidha biyya ormaa keessatti hin godhu jedhe maatii kanaaf namni na caalu hin jiru jedhe maatii qofa miti mul'anni Yoosef erga mana adabaatti dabarfamee kenname mana adabaa keessa taa'ee abjuu mootii hiikuudhaan biyya kufaatiidhaaf kaate biyya badiisaaf kaate biyya hongeedhaaf rukutamuudhaaf kaate badiisaaf du'a oolcheera jechuudha qisaasama guddaa oolcheera biyya sana qofa miti maatii keessatti dhalateef biyya keessatti dhalatee guddate illee warra dabarsanii gurguraniif illee furmaata ta'eera kana ta'uun isaa qulqullummaan jiraachuu isaati kana ta'uun isaa sigibgibisa jedhama afaan Amaariffaatiin of keessaa waan hin qabneef itti gaafatamummaa waan itti dhaga'amuuf dubbii isaa madaala deemsa isaa madaala ilaalcha isaa madaala akshinii fudhatu hundumaa madaalee waan godhuuf yaa obboloota koo akshinii keessan amma madaaltanii gochaa jirtu fakkeenyaaf guyyaa guyyaatti affeerraa baay'eetu nuuf godhama karaa toora onlaayinii kanaanis ta'e qabatamaadhaan akka nuti obboleessa keenya jibbinu akka nuti obboleessa keenya irratti kaanu akka nuti ejjinu akka nuti soomnu akka nuti hannu sobaan akka nama walitti naqnu yakka garaagaraa akka dalagnu wanna dhugaa hin taaneen hoo jennee akka kaanu obboleessa jidduutti garaagarummaa uumuudhaaf biyya jidduutti diigamsa jeequmsa raafama uumuudhaaf guyyaa guyyaatti affeerran baay'een nuuf dhiyaata akka Yoosef dhaabbannee ilaallee madaallee wanta jireenya keenya madaalle wanta qulqullummaa keessaa nu baasu waaqayyoon hin gammachiifne wanta obboleessa keenya obboleettii keenya miidhu wanta biyya keenya miidhurra amma nuuf ittisaa jirra itti gaafatamummaan isinitti dhaga'amaa jira erga Yoosef biyya ormaatiif itti gaafatamummaan amma kanaasatti dhaga'amee maatii sanas diigama keessaa oolche ofiisaallee saaxile malee jechuudha ofiisaa miidhee mana hidhaatti of darbachiise malee maatii sana oolcheera jechuudha biyya sanas beela oolcheera jechuudha abjuu mootii hiikee kan hundumaa sadarkaa dargaggummaa isaatii irratti jechuudha har'a ati abjuu hiikuu otoo dandeessu dhaloota oolchuu otoo dandeessu manni akka hin diigamne biyya akka hin diigamne gochuu otoo dandeessu fedhii kee dursitee miira kee bitachuu dadhabdee rakkoo uumaa jirta moo aarsaa kaffalteetu dhaloota rakkoo jalaa oolchaa jirta maal keessa jirta maal hojjetaa jirta erga Yoosef biyyatti dhalatee hin guddanneef maatii keessatti dhalatee hin guddanneef amma kana yaadee kan hundumaa godhe ati maatii keessatti dhalatee guddatte dhiigan kan irraa qabdu obboleessa kee obboleettii kee saba kee biyya keef maal yaadaa jirta maal godhaa jirta Yoosef gaggeessaa guddaadha nama fageessee yaadudha abbaa mul'ataati mul'ata isaatiifis nama of eeggatudha safaree ijjata kaleessa mul'ata argeera sababa mul'ata isaatiif sababa abjuu isaatiif dabarfamee kenname kanaaf abjuu waan qabuuf mul'ata waan qabuuf Yoosef safareetu ijjata waanuma sitti dhufe hundumaa hin godhu akkuma sitti dhufetti hin dubbatu waanuma taffeerame hundumaa keessa quban cuubu mul'ata qabdaati wanti waan isin jedhe jira wanta takeekte jira wanti namoonni isin jedhan jira potentiaalii of keessaa qabdaa kaayyoo karoora qabdaa namni karoora qabu namni kaayyoo qabu namni mul'ata qabu waan arge keessa quban cuubu idduma affeerame hundan naqu safareetu ijjata fageesseeti ilaala faarsaayitiin isaa baay'ee haayidha kanaaf namni mul'ata qabu waan hundumaa keessa hin jiru kaayyoo isaa hubatee namni beeku waan namaa dubbatee nama hin jeequ jedhe faarfataa kabaa fiduun akeeka qabda yoo ta'e deemsa kee madaal hiriyaa kee adda baase affeerraa hundumaa dhugaan se'in ofii keetiif eeggadhu ulfina waaqayyootiif eeggadhu nagaa tokkummaa biyya keetiif eeggadhu sababa keetiin biyyi badiisa ooluu qabdi malee sababa keetiin biyyi diigamuu hin qabdu sababa keetiin lammiin kee qomoon kee boqachuu qaba malee sababa keetiin lammiin kee raafamuu hin qabu dhalootatti mataa bo'uu ta'uu hin qabdu shaaman ofii ishiitii bobaatetu nama biraatiif ibsiti namni dhugaan namni jijjiiramaan gatii kaffaleetu dhaloota bilisa baasa mee yeroo amma keessa jiru laalaa otoo Yoosef har'a jiraate taateewwan amma biyya keenya keessa ta'aa jiruuf deebiin isaa maali gaafa namoonni faayidaa isaaniitiif jedhanii wal dabarsanii kennan
anaaf ta'ee jennaan miira kootiif ta'ee jennaan san barbaadu argadheenna wanti barbaade waan barbaade haa ta'u jedhanii bara yeroo namoonni akka barbaadan ta'an kana keessatti maal godha ture Yoosef. Eshi Yoosef har'aasidha bakka Yoosef obbuusiti ilaali. Yoosef miirri isaa du'ee miti. Hin godhu kinni miira waan dhabeefii miti fedhii waan dhabeefii miti. Hin ta'u waan ta'eef. Isaaf hin ta'u waaqaaf hin ta'u biyyaaf hin ta'u maatii sanaaf hin ta'u. Jeequmsa guddaa fide otoo Yoosef kaleessa sana godhe dhugaatti biyya sana oolchu ture. Rakkoo guddaatu mama ture. Ajjeefamuu iyyuu danda'a ture. Otoo Yoosef du'e immoo kan miidhamu Yoosef qofa miti. Maatii Pooxifaraatu miidhama. Biyya Gibxiitu miidhama. Maaliifin mul'ata mootiin argu sana namni hiiku hin jiru waan ta'eef. Biyya Gibxii qofa miti. Obboloota Yoosef warra kaleessa isa gurguran saba Israa'eltu miidhama ture. Sababni isaa ongee sana jalaa namni oolchu hin jiru waan ta'eef. Atamma iddoo hin taanetti yoo duuti of qofa miita miti. Nama baay'ee miidhuu dandeessa. Har'a sitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Har'a tarii %1 ta'uu dandeessa. Boru garuu miliyoonota bakka buuta ta'a. Kanaaf obboleessa koo safariitii jedhu miira keenya haa binnu, fedhii keenya haa binnu. Akkuma nuti toletti nyaanne, akkuma nuti toletti dhugne, akkuma nuti tole keessa waan hundumaa keessa quba cuubuu hin qabnu. Safarree deemuu qabna ijoollee Waaqayyoo. Yoosef biyya ormaa biyya dhalatee hin guddanne biyya garbummaa tibiti gurguramee jiruuf furmaata ta'e. Aniifis hin garuu biyya keessatti dhalanne mataa bo'uu ta'uu nuti hin jiraatu. Furmaata nuti jiraata. Biyya kanaaf namni na caalu hin jiru. Waldaa kiristaanatiif namni na caalu hin jiru. Amantaan keessa jiru sanaaf namni na caalu hin jiru. Maatiin keessatti dhaladhee guddadheef namni na caalu hin jiru. Maal gochuudhaaf? Aboo ofii mul'isuudhaaf yookaan jijjiiramaaf furmaataaf nagaa fiduudhaaf waan nagaa waan gaarii gochuuf namni na caalu hin jiru. Nuti dorgomuu kan hin qabne faayidaa dhuunfaa argachuudhaaf yookaan nama tokko kuffifnee ofii keenyaaf faayidaa argachuudhaaf anatu caalaadhaan eenyummaa keenyaaf gochuu otoo hin taane maatiidhaaf ijoollee Waaqayyoof obboleessa keenyaaf lammiiwwan keenyaaf biyya keenya waan gaarii hojjechuudhaaf namni na caalu hin jiru. Anatu adda dureedha jennee qajeelummaa yoo dhamaane bu'aa guddaa finna ijoollee Waaqayyoo. Egaan warra kaleessa gurguraniif illee furmaata ta'e Yoosef. Hin simate, hin hammate, hin dhungate koottaa jedhee ofitti hammatee waan nyaatan waan dhugan isaaniif kenne. Ifin warsamni Israa'el waggaa 400 biyya Misiritti baay'ee kan rakkatan sababa Yoosefiif gadi bu'an jechuudha. Erga Yoosef du'eedha mootii Yoosefin hin beekne ka'ee kan saba Israa'el rakkisaa ture. Hirmaannaa keessan itti fufaa yoon carraa isiniif kennaa diyaaloog gochaa deeme yeroon koo waan nan keenyeef. Waan barattan reflect godhaa waan hubattan hiriyoota keessaniif share godhaa maal gochuu qabna nuti ilaa obboloota koo nuti biyyi keenya isheen dhugaa biyya waaqarraati lafarraa biyya dhugaa kan bara baraan itti boqannu yoo qabaachuu baanne illee biyyi keenya waaqarraa yoo ta'e illee ammaa fooniin biyya lafaarra jirra biyya lafaa Waaqayyoo irra nu kaa'eef immoo itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Nan laallatu jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa Waaqayyo jalqaba Addaamii fi Hewaanin yommuu uumu biyya lafaa qabeenya biyya lafaarra jiru hundumaa akka tolchan akka eeganiif akka kunuunsaniif itti gaafatamummaatti kenneera waan ta'eef. Biyya ani keessa jiru kaleessa ati soogidda siin jedheera ifa biyya lafaatti siin jedheera wangeelli. So biyya lafaa keessa jirruuf gahee keenya baachuu qabna. Waan gaarii gumaachuu qabna. Sababa jeequmsaa, sababa lolaa, sababa gargar wal baasuu ta'uu hin qabnu jechuudha. Amma sirruma deebi'een dubbadha. Yoosef maatii keessatti dhalatee hin guddanne dhiiga irraa hin qabneef amma kana erga eeggate. Biyya keessatti dhalatee hin guddanne biyya ormaatiif amma kana erga eeggate badiisa jalaa erga oolche. Ati maatii keessatti dhalattee guddatte, saba keessatti dhalattee guddatte. Biyya keessatti dhalatte lammummaa kan itti argatte yoo biyya alaa jiraatte paaspoortii kan fudhatte si'a jalqabaatti biyyatti dhalatte. Kanaaf ammam yaadaa jirta. Beekumsa kee ammam gumaachaa jirta. Ayyaana Waaqayyoon sii kenneen ammam dhaloota kana tajaajilaa jirta. Hamaarraa ammam of ittisaa jirta. Cubbuurraa ammam of ittisaa jirta. Bu'aa karaa dalgaa malaammaltummaa saamicharraa ammam of ittisaa jirta. Jeequmsarraa ammam of ittisaa jirta. Kun dhaloota hin qulleessu, kun Waaqayyootti hin tolu, kun nagaa hin fidu jettee wanta bitaa mirgaan affeerraa sii dhufaa jirurraa ammam of ittisaa jirta. Ejentii nagaa ta'uudhaaf, ejentii jijjiiramaa ta'uudhaaf murteeffattee jirta. Waaqayyo si barbaada. Ati nama furmaatati. Akka salphaatti of hin ilaalin. Yoosef single person ture garuu dhaloota biyyaa furmaata ta'e. Biyya keessatti hin dhalannee furmaata ta'e. Kootu sitti hima. Amanamummaan bakka hin filatu. Biyya amma jirtu
Biyya amma keessa teessee jiraataa jirtu nyaataa dhugaa jirtuuf amanamummaan hojjechuu qabda. Waajjira amma keessa jirtuuf amanamummaan hojjechuu qabda. Namni na argine jechuuf bu'aa kee irra gattee qofa miti. Irra caalatti immoo biyya haati kee abbaan kee obboleessi kee obboleettiin kee keessa jiruuf. Biyya hiyyummaadhaan rukutamteertu biyya Itoophiyaa kana. Biyya Oromiyaa kanaaf amma yaadaa jirta. Gaaffii kanan siif dhiyeessa. Yoosef itti gaafatamummaaf amanamummaadhaan waan guddaa hojjetee darbeera. Namni ana caalu hin jiru jedhe. Nan galchu hin jenne, nan laallatu hin jenne, dhimma kooti hin jenne. Akka namoonni baay'een bara kana jiran ani duunaan margi hin biqilinii jettee harreen jedhanii akkuma mammaakan akkas hin jenne. Itti gaafatamummaan qaba jedhe. Waa sitti hin dhaga'amu obboleessa koo. Karaa keetiin dallaan maaf caba. Karaa keetiin namni maaf miidhama. Karaa keetiin maqaa Waaqayyoo maaf rabsama. Karaa keetiin seexanni karaa argatee rakkoo baay'ee maaf uuma. Kanaaf ga'umsa qabda. Ati yoo hirmaatte amma dandeesse waan xiqqoo qajeelummaadhaan kontribuuti yoo goote kan akka keetii namoonni baay'een hirmaannaa isaaniitii waan baay'ee gochuu danda'a. Yoosef qobaasaa garba ta'ee tuffatamee otoo jiruu garuu biyya oolche beela salphina du'a. Atamma humna qabu jechuu dandeessa, beekumsa qabu jechuu dandeessa, siyaasa keessaa qooda hin qabu, dinagdee keessaa dinagdeen koo gadi bu'aadha, baradhee barumsi koo akkan anuyyuu harka namaan jira, anu harka namaan qajeela, humna hin qabu, akkaawuntiin koo duwwaadha jechuu dandeessa. Yoosef garba ta'eetu biyya oolche. Biyya lama oolchi badiisa. Tokko biyya Misiriin bara beelatti waggaa 7 fi midhaan dursanii akka kuusan, midhaan dursanii qopheessanii kaawwatanii bara beelli dhufe bara ongee midhaan sana nyaatanii beela sana akka darbaniif biyya Misiriin oolche. Lammaffaan Israa'eliin oolche. Eenyu ta'ee prime minister maannoo profeesara ta'ee injiinara ta'ee yookaan immoo dooktarii ta'ee miti garba ta'ee gurguramee eegra mangadi isa jedhamu sana. Isaaf namaaf eegra mangadiidha garuu Waaqayyo itti yaadee karoorseeti. Biyya amma jirtu Waaqayyo itti yaadee si geesse. Maatii amma wajjin jiraataa jirtu Waaqayyo qoricha si gochuu barbaade. Biyya amma jirtu oolchuu danda'a Waaqayyo karaa keetiin. Karaa keetiin Itoophiyaa oolchuu danda'a, nagaa buusuu danda'a, tokkummaa fiduu danda'a. Kanaaf of hin tuffatin. Gaheen koo maali jedhi? Itti gaafatamummaan koo maali jedhi? Nagaa buusuudhaaf Yoosef otoo gochaa sana godhee waaqarraayis gargar ba'eera, mul'anni isaas abjuun isaas karaatti hafeera ture, jeequmsi guddaan isin uumamu ture. Maaliif dubartiin sun mucaa kana mi'eeffattee naan si'a tokkoon hin dhiiftu? Itti deddeebu yoo ta'e waa baay'eetu ta'a jechuudha. Badhaadhinni guyyaa baay'ee ganuun guyyaa tokkittiidha jedha sabni keenya. Kanaaf guyyaa tokko ganamee rakkoon guddaan uumamuu danda'a. Nama biyyaaf ta'utu waan hin taane hafa ture. Waan hin taane keessa hin galiin boru biyyaaf taata, furmaataaf taata. Har'a garuu kootu jennaan waan hunduma keessa harka cuubxee yoo miidhamte namoota baay'ee qaqqabuu dandeessa obboleessa obboleettii kun. Madaalaa hojjedhaa. Itti gaafatamummaan nutti haa dhaga'amu. Maal goonu biyya keessa jirruuf karaa hafuuratiin, qixa dinagdeetiin, qixa beekumsaatiin, qixa siyaasaatiin hojii gaarii qajeelummaa amma hojjetaa. Ela baay'isoo lafa kamitti hirmaadhaa, siyaasa keessatti hirmaadhaa, dinagdee keessatti hirmaadhaa, barnoota keessatti hirmaadhaa, waanuma feetan irratti hirmaadhaa. Garuu dhiibbaa qajeelummaa yoo guutan hundumtuu hojiidha. Dhiibbaa qajeelummaa. Kan isin irraa eegamu dhiibbaa qajeelummaa gochuudha. Dhiibbaa qajeelummaa. Dhiibbaa qajeelummaa iddoo kamittuu gochuu dandeessu. Kanaaf biyya keetiif namni si caala gaarii hojjetu hin jiru. Nagaa biyya keetiif namni si caalu hin jiru. Tokkummaa biyya kanaatiif, tokkummaa saba kanaatiif namni si caalu hin jiru. Dhimmiitii tokkummaa biyya kanaaf hojjedhu. Ejentii nagaa ta'e, ejentii jaalalaa ta'e, ejentii dhiifamaa ta'e. Otoo wal nyaannu, otoo wal cirruu, otoo gargar wal baafnu rakkoon guddaan akka hin uumamne. Baay'een isin jaalladha. Qeerroon Yoosef kormee namaa, kutattuu namaa. Wanti barbaade waan barbaade haa ta'u malee ani Waaqayyoon hin gaddisiisu yookaan diigamuu mana tokkoof, diigamuu saba biyya tokkoof sababa hin ta'u jedhe. Atis diigamuu saba keenyaaf sababa hin ta'in, diigamuu biyya keenyaaf sababa hin ta'in yookaan immoo mul'anni kun akka karaatti, mul'anni kee kun akka karaatti hafuuf sababa hin ta'in. Hallelujah. Gadi bu'uun kee uumaa miti, darbatamuun kee uumaa miti. Waaqayyo garuu gatii kee herregee baasa. Kanaaf egaa Waaqayyo Yoosefiif herregee baase xumura irratti prime ministeerii ta'ee biyya Misiritti ni muudame. Hojii guddaa hojjete jechuudha. Qajeelummaan keessi ulfeessa. Gadi jettee har'a tuffatamtee waan gaarii hojjette garuu teessoo ulfinaa irra taa'uudhaaf jirta. Ayyaanni Gooftaa isiniif haa baay'atu. Jajjabaadhaa. Baay'een isin jaalladha. Sagalee kana sheer godhaa. Obboleeta keessan hundumaan ga'a. Obboloota keessan hundumaan ga'a. TV ergaa fayyinaa FB irratti like godhaa, share godhaa. TV ergaa fayyinaa YouTube irratti TV ergaa fayyinaa jedhaatii subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Akkasumas
Telegram irratti nu hordofaa TV ergaa fayyina. Hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Sheer godhaa obboloota keessaniin gaa guddisee isin jaalladha. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa biyya kanaatiif si caala kan hin jiru. Kanaaf gahee kee baadhu, dirqama kee baadhu. Yeroon kun yeroo tokkummaan harka wal qabannee gara caalutti boqonnaa haaratti ceenudha. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baay'een isin jaalladhu. Buleessa keessan Paaster Dandanaa. Shaaloom.